lolli Israa'el fi Falastiin jidduutti onkuleessa torba jalqabe baha jiddu galeessaa dabalatee guutuu addunyaa keessatti walitti bu'iinsa uuma jedhamee sodaatamaa jira. Keessaayyuu ammoo haga guyyaa kaleessaa halkan keessa hospitaalli magaalaa Gaazaa tokko haleellamee asii walitti gaarreeffannaan gamaaf gamanaa biyyoota michuuwwan lamaanii biraa mul'achaa jira. Sa'aatii lolli kun cime kanatti ammoo hooggantoonni gurguddoon addunyaa lama masaraa isaanii keessaa ba'uun fala barbaadu irratti argamu. Joo Baayiden White House waa'ellaan isaaniitti kennuudhaan amma gara baha jiddu galeessaatti maleetti jira. Pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin ammoo Kremlin keessaa ba'uun yennaa ammaa kana Beijingitti argamaniitti jiru. Haleellaan hospitaala irratti raawwate kun ammoo seera addunyaa cabsuu bira dabaree lakkoofsa namoota lola kana keessatti ajjeefamanii daran dabaluudhaan lakkoofsi namoota hospitaala kana keessatti dhumaniis kan sa'aatii haleellaa tokkotti raawwateen isa guddaadha jedhamee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden waraana Israa'el fi Falastiin jidduutti dhalate kana akka inni hammanneef jecha irratti mari'atee dhaabsisuudhaaf har'a gara waaree duubaatti Israa'el seenaniitti jiru. Yordaan ammoo walgahii pireezidaantichi hooggantoota biyyoota Arabaa waliin taasisuuf hordofanii turan eega hospitaalli magaalaa Gaazaa kun haleellamee lubbuun Falasxinoota 500tti lakkaa'amuu darbeen asii haqxeetti jirti. Sababa kanaaf jecha Baayiden amma Israa'el qofa daawwachuu fi dirqamanitti jiru. Pireezidaantichi imala isaanii gara Joordaanitti taasisuuf turan kan akka yennaa biraatti dabarsan qondaalli White House addeessanitti jiru. Akkas laa yaadametti pireezidaanti Joo Baayiden ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu waliin eega wal arganiin duuba gara Joordaanitti akka imalan karoorfameetii ture. Achiin duuba mootii Joordaanii fi pireezidaantii Masri Abdul Fattah al-Sisi fi Muhammad Abbas waliin kan wal argan jedhamee yaadamee ture yoo ta'u halkan edaa garuu ministeeriin dhimma alaa Joordaan walgahiin kun kan hin gaggeeffamne akka ta'ee fi gartuuwwan kunniin ammoo waraanaa fi ajjecha Filisxeemota irratti raawwatame kana goolabuu fi kan walii galan qofa yoo ta'e mariin kun akka adeemsifamu addeessuudhaan dhoohinsa hospitaala keessatti mudate akka isaan mufachiisee addeessanitti jiru. Waraanni Israa'el akka jedhutti haleellaan kun rokkeettii garee biraa kan Palestine Islamic Jihad jedhamuun garee hidhattoota Gaazaa keessatti argamuun akka gaggeeffame addeesseetti jirti. Baayiden ammoo haleellaa kanatti mufachuu fi gadduu dubbatuudhaan gareen tika biyyaalessaa isaanii waan ta'e kana sirriitti odeeffannoo walitti qabuun akka ifa taasisanis waadaa galanitti jiru. Barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonii Guuterees immoo kamisa boruu kana gara Kaayirootti ni imalu jedhameeti eegama. Akeekni imala kanaas ammoo hulaa daangaa Gaazaa saaquun lammiilee Falasxinoota miliyoonatti lakkaa'amanii fi gargaarsi akka dhaqqabu tolchuuf akka ta'es barameeti jira. Dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Steven Dujarric ammoo kibxata kaleessaa kana akka jedhanitti qondaalli olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun hulaa kana saaquu fi pireezidaantii Masri Abdul Fattah al-Sisi dabalatee qondaalota olaanoo Masri waliin mari'atuuf akka karoorfamee jiru addeessanii jiru. Mootiin Joordaan ammoo rakkoon namoomaa akka hammaachaa jiru Gaazaa fi West Bank keessatti malee Joordaan yookiin Masri keessatti miti jechuun eekamsa kaasaniiti jiru. Qondaalli kamuu rakkoo kana Joordaan yookiin ammoo Masri keessatti ilaalee fala fiduu hin danda'u ka jedhan mootiin kun mariin siraahaadhaa pireezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden waliin hooggantoonni biyyoota Arabaa taasisan sababa kanaaf akka haqanis addeessanii jiru. Akkuma yaadame imalli pireezidaantiin Ameerikaa 46ffaa Joo Baayiden lammiilee Filisxeemiitiif utuu hin buusin waan afaaru fakkaata. Joo Baayiden haleellaan hospitaalatti dhaqqabe jedhame kun garee biraatiin kan raawwatame fakkaata jechuudhaan biyya michuu isaaniitiif wodoo akka dhaabbachaa jiran ifatti ofirratti ragaa ba'anii jiru. Dhoohinsa hospitaala Gaazaatti dhaqqabe kana ilaalchisuun ammoo Joo Baayiden ministeera muummee Israa'el waliin yennaa dubbatanitti garee biraatiin kan raawwatame fakkaata jechuudhaan Joo Baayiden taatee saniin baay'ee akka gaddeef rifatee addeessanii jiru. Wantan argirraa waan garee biraatiin raawwatame fakkaata jechuun akka Israa'eliin hin raawwatin ka mormanii fi pireezidaantii Joo Baayiden garuu ammoo namoonni hedduun shakkii qabu kanaaf furuuf ammoo waan baay'ee hojjechuun nurraa eegama jedhanii jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Israa'el ka daawwatan Ameerikaan wal dhabdee kana keessatti eessa akka dhaabbatti agarsiisuuf akka ta'es ifatti dubbatanii jiru. Baayiden dubbii isaanii keessatti lola jalqabaa irraa ka'uun ajjechaa jumlaa Hamaas onkololeessa 7 raawwate ibsu kan itti fufan yoo ta'u lammiileen Ameerikaa 31 dabalatee namoonni 1,300 ta'an gara Israa'el irraa du'uu ka dubbatan malee waan Falastiin keessatti raawwatame irratti guddoo hin haasofne. Akkasuma ammoo daa'imman dabalatee waa'ee namoota Israa'el irraa Hamaasiin butamanii ka dubbatan yoo ta'u dubbiin eega Joo Baayiden Ameerikaa irraa Israa'el seenan dubbatan kun ammoo walitti bu'iinsa kana hin qabbaneessa jedhamee abdiin dur ture qabbanaaytii jira.
Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Vladimirovich Putin ammoo daawwannaa hojiitiif yennaa lolli cimeeru kanatti Chaayinaa keessatti argamu. Pirezidaantii Putin waraana Yuukireen irratti yennaa bananitti Chaayinaan tumsa Moskoof gooteetti jedhee kan waliin hamatamu yoo ta'u, Putin kanaaf ammoo hariiroo Chaayinaa waliin qaban haalaan tolfatu irratti argamu. Garuu ammoo gabaasni baay'ee akka agarsiisutti imalli Putin kun hariiroo diinagdee fi dippiloomaasii babal'isuu fi carraaqqii taasisaa waan jiranii fi Chaayinaan ammoo deeggarsa isii akka cimsituu fi Beijing kan seenan ta'uun gabaafamu irratti argama. Biyyoonni lamaan Ameerikaa fi saboota dimokiraatawootaan biroo irratti gamtaan wal ijaaranii alseerummaa uumuun dhiibbaa guddaan akka uumamu taasisaa jiru jechuudhaan White House ka hubattu yoo ta'u, sababa kanaaf ammoo yaanni biyyoottan gurguddoo lamaanii kun waraana Israa'el fi Falasxiin haalaan wal xaxaa taasisa jedhameetu sodaatamaati jira. Chaayinaan ammoo hariiroo Israa'el, Iraanii fi Sooriyaa waliin qabdu fayyaalessatti ilaalaa ka jirtu yoo ta'u, haa ta'uutii garuu Chaayinaan dhiibbaa Waashingtan biyyoota saba jiddu galeessaa keessatti taasisaa jirtu cimsitee qolachaa akka jirtu addeessitee jirti. Putin malee yoo hooggantoonni gurguddoon biyyoota michuu Chaayinaa hedduun ta'an biyyoota lamaan kana Beijing keessatti ka argamanii jiran yoo ta'u, kaayoon imala kanaa garuu shiraa fi yaaddoo biraa uumuuf adoo hin taane bu'uuraalee misoomaa cimsuu fi dhiibbaa Chaayinaan misooma keessatti horatti babal'isuuf jecha hooggansa Xi Jinping irraa muuxannoo qooddachuu fi akkasumas ammoo yaa'ii Belt and Road sadaffaa irratti hirmaachuu fi akka jedhame gabaafamaati jira. Hawaasni Falasxiin ammoo gocha hammeenyaa hadheeffatuudhaan mormiif daandii irratti dhangala'aa jiran yoo ta'u, haleellaa hospitaala Gaazaatiin duuba hiriirri mormii kutaalee addunyaa hedduu keessatti jalqabeeti jira. Magaalota addunyaa bacaa keessatti lammiileen Falasxiin haleellaa Gaazaa keessatti Israa'el seera idil addunyaa cabsuudhaan raawwachaa jirtu sababeeffachuun mormii ka'ee galan yoo ta'u, Israa'el hospitaala magaalaa Gaazaa keessatti eega haleellaan raawwatameen duuba lubbuun lammiilee Falasxiin haga 500 olii ta'an si'a tokkotti akka dhumaniif sababa taatee jirtu jechuun himatamaatii jirti. Haleellaa qilleensa hospitaala Gaazaa irratti raawwatameen namoonni gara 500 ajjeefamu aangawoonni Falasxiin eega himaniin duuba eekkamsi hawaasa idil addunyaa biraa dhaga'amaatii jira. Dubbii himaan waraana Israa'el gama isaaniitiin ammoo maddi taatee kanaa hin baramne jechuudhaan gocha kana waakkatuu fi kayaalan yoo ta'u, waraanichi dhimmicha gadi fageenyaan qorataa jiraachuu ibsuun taatee raawwatame kunis biyya Israa'eliitiin akka hin raawwatamin waakkataniiti jiru. Gareen Hamaas xiyyaara waraanaa Israa'eltu hospitaala Baapististi kan jiddu gala Gaazaatti argamu irratti raawwate jechuun himata ka dhiyeessitee jirtu yoo ta'u, waraanni Israa'el garuu hospitaalli bakka of eeggannoo waan ta'eef xiyyaafannaa keenya keessatti argamus kana gochuudhaafis nutis hamilee hin qabnu jechuudhaan waakkatanii jiru. Haleellaa lubbuu namoota 500 al tokkotti fixeen duuba ammoo hawaasni Filisxiin imbaasiiwwan akka Ameerikaa, ka Ingiliz, Faransaay fi Israa'el fuulduratti bahuudhaan mormii irratti argamu. Gabaasa kana qindeessuudhaaf ammoo Al Jazeera, The Times of the Israel, Associated Press fi The Guardian wabeeffanneeti jira.